waan baay'ee sin dhibee sin himne namoota bebbeekamoo caalaa namoota buleessa ogummaa beekumsa hedduu qaban caalaa kabaja argachaa kan jiran iddoo argachaa kan jiran haasaan isaanii fudhatama kan qabaachaa jiru tiktookeroota yuutuberoota jechuudha. Kanaaf akka baraa wajjiniin immoo deemuu qabna beekumsas qabaachuu qabna sooshaal miidiyaa kana wajjinis walitti madaquu qabna. Maallaqa hojjechuu fi tiktookii wayyamoo yuutubii wayya kan jedhu waliin ilaalla. Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu maallaqa hojjechuudhaa fi miiliyoonera ta'uudhaa fi jireenya namatti tolu tokko jiraachuudhaa fi tiktookerii ta'u moo yuutuberii ta'u wayyaa kan jedhu waliin ilaalla. Kamtu irra nama waata kamtu irra faayidaa qaba kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Egaati channelii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan viidiyoo kana subscribe gochuun akkasumallee like gochuun akkana jajjabeessitan asumaan isin gaafadha isinii guuttan jira like subscribe waan gootaniif guddaa galatoomaa sababa isaas isin sekendii takka fayyadamtanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf amilee guddaa anaaf kenna akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u godha waan ta'eef viidiyoo kana like subscribe gochuun na jajjabeessuu hin dagatina. Egaati namoonni nan beekne yoo jiraattan channelii kiyya kana haaraa taatanii yeroo jalqabaaf kan na argaa jirtan yoo jiraattan an barataa yaala fayyaa yookiis mediisinii waggaa almost waggaa 5ffaadha. Channelii kana irratti wantoota ni fayyadu jedhee yaadu experience qaburraa barattoota namoota jiran jajjabeessu akkasumallee dhimma jiruu jireenyaa fayyaan nama tokko guutuudha jechuudha fi economically fayyaa ta'uu qaba namni physically fayyaa ta'uu qaba spiritually fayyaa ta'uu qaba waan fayyaa keenya ilaallatu kana economy keenya dabalatee wantoota sadan irratti channelii kana irratti discuss waan goonuuf channelii kana subscribe gochuun akkana jajjabeessitan yaada keessan comment keessatti naaf qooduun akkana jajjabeessitan asumaan radeebii isin gaafadha waan gootaniif galatoma. Akkuma beekamu yeroo dhiyoon asitti sooshaal miidiyaan addunyaa kana keessattuu biyya keenya keessatti yeroo itti dominate gochaa jirudha jechuudha. Wanti hundumtuu yeroo gara sooshaal miidiyaatti deebi'aa jirudha. Waan baay'ee sin dhibee sin himne namoota bebbeekamoo caalaa namoota buleessa ogummaa beekumsa hedduu qaban caalaa kabaja argachaa kan jiran iddoo argachaa kan jiran haasaan isaanii fudhatama kan qabaachaa jiru tiktookeroota yuutuberoota jechuudha. Kanaaf akka baraa wajjiniin immoo deemuu qabna beekumsas qabaachuu qabna sooshaal miidiyaa kana wajjinis walitti madaquu qabna. Kanaaf egaa maallaqa hojjechuu fi tiktookii wayyamoo yuutubii wayya kan jedhu waliin ilaalla. Dursaa osoo kanatu wayya jennee murteessiniin dura akkamittiin maallaqi irraa argamuu danda'a kan jedhu utuu haayilaayitii isaa isinitti hime wayya jedhee yaada. YouTube irraa egaa maallaqi kan argamu jalqaba YouTube account banattu YouTube account akka banattaniin booddee content waan viidiyoo hojjettu viidiyoo hojjettanii viidiyoo keessan upload gootu viidiyoo keessan kana namni gaafa isin ilaalu view argame sanaaniti maallaqa hojjettu jechuudha. Locationin namoonni viidiyoo keessan ilaalanii illee murteessaadha. Sanarra dhaabbateeti jechuudha kan maallaqa argattanii direct ima viidiyoo sin hojjettu viidiyoo hojjettan sanarratti YouTube beeksisa attaachi godha namoonni beeksisa sana gaafa ilaalanii beeksisa sana tokko beeksisa sanaa fi maallaqa isiniif herrega jechuudha. YouTubein egaa biyya keenya keessatti namoota hedduu seenaa isaanii jijjiireera. YouTube jechuun pilaatfoormii baay'ee guddaadha. Amma fakkeenyaaf sirbitooti, faarfattoonni, warri karaa amantaa musliimaan wanni jiru hundumtisaa YouTube irratti upload kan ta'u, fiilmiin illee YouTube irratti upload kan ta'u. Namoonni kun wantoonni production adda addaa kun YouTube irratti upload ta'ee maallaqa kara sanaadha kan argatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf weellistooti naamni YouTube irratti viidiyoo upload godhanii viidiyoo sanarraati maallaqa argatu jechuudha. Maallaqa hedduu argamsiisa, beekamtii namaa kenna. YouTube jechuun pilaatfoormii baay'ee special ta'edha jechuudha. TikTok irraa immoo akkamittiin maallaqa argattu kan jedhu TikTokiin egaa kallattiidhaan biyya keenya keessatti hin kaffalu. Garuu akkaataan kaffaltii akkaataa itti YouTube TikTok irraa maallaqa argattan karaalee hedduutu jiru. Tokkoffaa irratti beeksisa namaa hojjechuudhaan beeksisa namaa hojjechuuf dura immoo followersii qabaachuu qabdu, followersii amanamoo ta'an qabaachuu qabdu. Followersii qabaattan sana irratti beeksisa hojjettu jechuudha. Followersii hanga ta'e qabaataniin booddee beeksisa hojjettu. Beeksisa sanaanii
dirjitii wayii namoota kanatti followers keessanitti gaafa beeksistanii dirjitiin sun maallaqa isiniif kaffala jechuudha. Kan biraan immoo dhaabbata wayii yoo qabaattan waan suuqii wayii yoo qabaattanii karaa tiktookii keessanii karaa akkaawuntii keessanii sana beeksifattu namoonni dhufanii piroodaaktii keessan isinirraa bitatu jechuudha. Inni kan biraan immoo viiyuudhaanii akkuma beekamu biyyoota muraasa keessatti tiktookiin kan kaffalu lookeeshinii keessan biyyoota sanarra kaa'attanii yoo banattanii viiyuudhaan illee maallaqa hojjechuu ni dandeessu. Garuu sun hangasa beeksisarraa argattanii sanaa miti. TikTok irratti personal brandii keessan build erga gootan booddee personal brandii build gochuun waan yaraa miti. Yeroo gaafata yeroon isin jedhu beekamtii guddaa haala yeroo gabaabaa keessatti beekamtii guddaa akka argattan godha jechuudha. Sababni isaas namoonni hedduun TikTokidha kan ilaalanii yeroo hedduu konsiin waan hin goonee fi daqiiqaa gaggabaabaa waan ta'eef namoonni hedduun iddoo hojii isaanii ta'anii iddoo mana bunaa ta'anii osoo nyaata nyaatanii illee scroll godhaa oolu jechuudha. Kanaaf carraasin namoota hedduu bira ga'uu keessanii guddaadha jechuudha. Kanaaf karaa kanaan maallaqa hojjettu tokkoffaarratti beeksisaanii lammaffaan piroodaaktii ofii keessanii yoo qabaattan gurgurachuu karaa sanaan gurgurachuu dandeessu. Karaalee kan biroollee danuutu jiru. Garuu karaalee moor maallaqa argachuudhaa fi karaalee salphaa ta'an jedhee yaadamu isiniif kaasuu yaaleen jira. Kanaaf egaa akka kootti lamaan isaa osoo hojjettanii gaarii natti fakkaata. Yeroon isin jedhu TikTok akkaawuntii qabaattanii YouTube akkaawuntii qabaachuun baay'ee murteessaadha. Sababni isaas YouTube irratti viidiyoo dheeraa waggaa hojjettanii booddee viidiyoo YouTube irratti hojjettan sana viidiyoo baay'ee nama attract godha jettanii yaaddan kuttanii TikTok irratti upload gootu tokkoffaa indirectly viidiyoo keessan YouTube irra jiru TikTok irratti beeksifattu. Kana biraan immoo platformii lama irratti personal brandii keessan build godhattu jechuudha. Carraasin namoota hedduu bira ga'uu keessanii guddaa ta'a jechuudha. Wanta akka qofaan hojjechuu qaba yoo jettan immoo YouTube irratti otoo focus gootanii natti tola. Sababni isaas kanan akkas isiniin jedhee fi YouTube'n platformii dhaabbataadha. TikTokiin egaa jalqaba akkuma beektanii dhaabbata kan Chaayinaa ture. Eeggasiitii gara kan Ameerikaa wajjiniin waliin dhufee amma gara kan Ameerikaatti dhufee jira. Xiqqoo wanni gara sanaan jiru xiqqoo wanni stable ta'e hin jiru. Kanaaf YouTube'n garuu platformii kanaan dura turedha. Ammas itti fufee kan hojjetaa jirudha. Waan hojjettan kallattii maallaqee baankii akkaawuntii keessan irratti isinii galaa. Galaa xixiqqii sana kanaan qabu. Baay'ee matakkaa platformii baay'ee amansiisaa amanamaa ta'ee fi baay'ee bu'aa qabeessa nama godhudha jechuudha. Kanaaf yoo dandeessan lamaan isaanii irratti hojjedhaa. Yoo hin dandeenye immoo TikTokii yookiis YouTubii moor garuu tuu lamaan isaa irratti hojjettanii gaariidha jedhee yaada. YouTuberii ta'uu TikTokerii ta'uu jechuun waan hedduu nama barsiisa. Tokkoffaa irratti osoo hin beekin indirectly graphic designerii taatu, indirectly video editorii taatu. Sababni isaas video hojjettan tokko edit gochuudhaaf akkaataa itti edit godhamu shaakalaa deemtu. Yeroo keessaa editing dandeettii video edit gochuu keessanii guddifachaa deemtu. Thumbnail fakkeenyaaf YouTube irratti footoo baay'ee bareedu waa'ee video keessanii kan ibsu thumbnail kan jedhamu sana hojjechuudhaaf graphic design shaakalaa deemtu. Yeroo keessa gaafa shaakalaa guddifachaa gaafa deemtan iskilii keessan kana video editing mataansaa graphic design mataansaa yeroo danda'e maallaqa nama nyaachisuu danda'udha. Kana jechuun freelancerii taatanii as teessanii biyya alaa namoota jiranii fi graphic design gochuu dandeessu, thumbnail namaaf hojjechuu dandeessu, video namaaf edit gochuu dandeessu, social media manager ta'uu dandeessu. Yeroon akkasiniin jedhu as teessanii addunyaan kun egaa addunyaa teekinooloojiidha. As teessanii biyya alaatti qacaramtanii doolaara argachuu dandeessu. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo hin goyyoominaa. Addunyaa keessa jiru kana wajjin flexible ta'aa deema. Jabaadha. Egaati guyyaarraa hanga ta'e waan ta'e lamaan discuss gochuu yaallee jira. Waan gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate koomentii keessatti na beeksisaa. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Hanga ammaatti na wajjin turtanii immoo like subscribe kan hin goone yoo jiraattan ammallee irra deebi'ee isin gaafadhaa like subscribe gochuun na jajjabeessa. Waan gootaniif guddaa galatooma. Bye bye nagaan nuuf tura.